Egaa Maarkeen Ruutaa fi Abrahaam araaramaniitu jiru. Kanaafiyyuu gammachuudhaan ooluu qabu. Ruutaan waan manatti galte miti. Garuu immoo araaramaniiru. Erga araaramanii manatti galuu qabdi. Akkasumas illee Abrahaam nan deema isa jedhu dhiisuu qaba yoo jedhullee dubbateetu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya siniin jecha. Egaa Maarkeenii anis immoo akkuman ofii kiyyaa qopheeffadhetti isaaniifis qopheessee jira. Lafti ayyaanadha. Iddoo tokkotti akka waliidhaan oolan nan barbaada yoo jedhu dubbateetu jira. Egaa haa ta'uyyuu malee egaa wanti hundumtiyyuu kanadha. Gisee yoo kennaniif waan hundumtiyyuu wanti hin sirroofne tokkollee hin jiru jedhee achi booddee Ruutaan hin dhufte. Naa sirbi jedheeni Ababaayyuu foon sirbitee fi innaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tolti. Haa ta'uyyuu malee egaa maaliif manatti hin deebine jennaani manatti deebi'ee maaliin godha. Akkasumas immoo yeroo hundumayyuu namni waca garaa garaatirraatiin kan ka'e bakka haa ta'u jettee ifamanii fudhatta. Innis immoo nan deema jechaa jira. Edda inni deeme ani mana keessaa maalan fuudha yoo jettudha jechuudha. Ammallee araaramaniyyuu malee keessa isaanii keessatti rakkoon ni jira jechuudha. Wanti hafe isa kanadha jechuudha. Maarkeenis immoo qaqqaamaa seeraa waan hin taane fudhanne isa kanaaf dhiisuu qabna. Innis ayyaana na wajjin oole jedhee anis immoo ayyaana wajjin oola jedheenidha. Yoo baay'ateera ta'e guyyaa 5-6 naafa jennaan bakka ani kana booddees waa'ee keedhaa fi si dhiphisu. Amma booda aniyyuu si geessuu nan danda'a maatii kee bira jennaan isa kana tole rakkoo tokkollee hin qabu. Garuu immoo isaa turri manatti deebi'i jettu otoo dhiste baay'ee bareedaadha jette jechuudha. Egaa dhugumaanii innis nan deema erga jedhee homaa gochuun hin danda'amu. Suuta jedhee immoo edda nagaa buusanii erga araaramanii edda mucaanis dhalatee mucaas godhatanii booddee yookiin ishis fudhachuu danda'a yookiin immoo deemuu danda'a jechuudha. Salphaadha waan ta'eef chaanii agaluun kun akkamatti akkuma biroo guyyaa lamatti baasaniifidha. Inni kun sin dhiphisiin jenna obboleessa keenya. Egaa sana boodas immoo hin dhufe jechuudha. Ka Abrahaam kachedhee gaafa aboonni dhufu egaa nagaa isaanii soman jedhan wal gaafataniiru. Irra caalayyuu kan nagaa gaafate Ruutaadha. Abrahaam keessatti wanti ta'ee hafeetee jira. Maal akka ta'e naaf hin galle sin yoo galemee waa jedhaa siniin jedha. Sana booda Abrahaamii ati deebi'ee nan deema jettee jirta. Yoo isa deebi'ee nan deema jette kana dhiistee maal qaba. Wanta hin deemneefoo asii baay'ee qabda. Baay'eetu iddoo kana jira jennaani akkas naan hin jedheeni. Ani waa baay'ee waliin haasofneen kootu naan jettee dhufe. Kanaafiyyuu amma immoo dhufee asitti rakkoo ciqiccikii haasaa hin barbaadu. Isa kanaafi nagaadhaan boqonnaadhaan gammachuudhaan bara haarawaa kanaan ni oolla. Kanaaf na dhiisi jedheen jechuudha. Egaa inni immoo akkatti dhiisu dhabe maaliif jennaani asii mucaatu jira, haadha manaatu jira, maatiitu jira, manatu jira, qabeenyatu jira. Faffaca'ee wanti hundumtiyyuu yeroo deemu ittiin tolle waan ta'eef jechuudha. Gaa'ii Maarkeen immoo kan inni barbaadu kan inni arguu fedhu tokkummaadhaan jaalalaan bakkee tokkotti jiraatanii mana tokkotti galanii bakka jaalalli isaanii kaleessaa akka deemudha jechuudha. Garuu immoo hin danda'amne jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu. Egaa suuta keessaan waliin haasa'anii tasgabbaa'uu danda'u. Nagaa isaanii deemuu danda'a. Anamma Abrahaamiin shakkeen jira jechuudha. Maaliif shakkitoo jettaniitu ta'e keessaan bilbilaa keessaan dubartoota biraa akka hin haasofneef jechuudha. Har'allee biiniin illee intala waan taate Ugaandaa tokko kan kana dura dubbadhe fideetoo jira. Maaliif Ruutaa ka'ee barbaadda jennaani
ifamumaa fidhaanii yeroo darbe kennaa kenniteettaaf miti ree maalii rakkoo maalii qaba jennaani lakki dhiifama otoo hin jedhin keessa isaaniitirraa waan dhiifamanaan jedhaniif fakkaatu jetteetoo dubbatteetoo jirte jechuudha. Kanaa mannaayyuu baqachuu isaa wayyan jedhan akka koottisa dhugaan siniin jedhe waa murteeffatanii waca xaaxaa kanaa mannaa jechuudha. Sanaa booda gaa'ii beenaatii iddoo sanatti bakkee wayitti kennaan sinii kennamu yookiin immoo namni waan ta'etu sinii kennama fudhadhaate kottaa jedheen jechuudha. Innis immoo harka rukutsiisee waadaa galchisiisee kennaa sanan dhiisinaa jedhanii jechuudha. Yeroo inni achi deemu inni bilbilaasaa waa deemadhanii maa bilbilaasaa gaamuu kanallee wajjin haasaan deemanii yennaanii rakkootu jira jechuudha. Keessa isaanii uma gochuun hin danda'amu jedhee sana booda uffatanii too shabraqqa jechaa dhufan jechuudha. Jabduun talaa jechuudha. Na fira naannaa turtee dhuga dubbachuuf baay'ee irraa bareedaa baay'ee jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu siin jenna markee dhugaa waaqayyo baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Isaan egaa waan qophaa'an hin fakkaanne tureeyyuu natti fakkaata baay'ees waan egaa walitti siqan miti namni immoo suuta keessadha malee haadhuma araaramee haadhuma wantoonni hundumtuu sirratu. Ennaa baay'ee namatti tola baay'ee bareedadha jedhanii akkasumallee kashiillee baay'ee nu rakkisee ture jedhaniiru. Egaa ishiinis immoo garaashii baay'ee guddateera harootiyyee waaqayyo nagaadhaan seeku siin jenna. Ambassaa nama yeroo kana jennu immoo Abrahaamis baay'ee nama gaarii nama qajeelaadha. Egaa qormaan immoo yeroo tokko kallattii garaagaraatiin namatti dhufa malee si jaalanna garraa midhahaati qajeelaa namaadha miskiinaadha dubbiyyuun beeku dhugaa dubbachuudhaaf jenna. Lachaan keessaniyyuu hin jaalannaa barri 2018 waanuma haaraa mana keessanitti haa galchu nagaa haaraa boqonnaa haaraa walii galtee haaraa siin jenna. Hunduma keessaniif illee isiniif haa ta'u uffatanii dhufanii egaa maaliif nu dhisiifatiin laatisillee jennaanii ani qimamii qofaan hodhisiifadheetoo jira jedheetoo jira jechuudha. Beezii wajjiniidhaan egaayii iddoon itti hodhames immoo himameetoo jira xiggee jechuudha. Xiggee rohaa baay'ee dhugaa goobaa jedhamu jetteeni isa kanadha ishii biraa bituu qabna isheen hiriyaa keenya jedhanii jechuudha. Yuutuubaritti jechuudha mana daanii ishiidha dhugaa sirriitti nagadde amma isheen jechuudha. Sirriitti nagadde yuutuubaroonni hundi dhaqanii asii jechuudha. Akkasitti yoo ta'e akkasitti isiniin jenna. Isa kanaanis immoo waadaan galchisiisa jedheera iddoo tokko taa'anii mana tokko keessatti viidiyoo akka hojjetanii. Ay maarkee viidiyoo maalii hojjetu isaan kan isaaniitti araaramnedha. Seeraan waan hin taane gaa'ii nuti isin hojjenna isaanis haa hojjetan viidiyoo kaameraadhaan alaa nanaa sobsiisa jedhe. Ayyaa sobsiisisiin jenna hordoftoonni kiyya immoo maatiin haa ta'aa isiniin jedha. Ayyaana gaarii kunis immoo isiniif nan dhufa. Sinin jedha guddaan sin jaaladha sin kabaja eebbifama.